fuudheetuma galfatee mana isaatti sammuu muraadillee boqonnaa kannuufi gaafanneeti fudhatta ilmoo daawwattoota keenya ijji waa lama nan hedduu laalaa wanni dhalaantu wal jidduun nama jeemteera namni naaf waan fedhe muraadii shaabis waa hin dhaamuu jiran amma nyaatuma keessattuu of eeguu qaba. Maasha marka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jira jirtanii isin jechaa jirra galata rabbii walumaan jirra gaa ammas micoon duratti iyyiteetiin mallee isaan isin galle huccuurraa jirree waan akka faasirraa qayyarree asuma waliin jirra amma yaa'in godhu eegaltee daawwattoota keenya muraadii irratti dawwalla jenneeti yaada keessa gallee jirra manutoo beektanii awwarra dawwaleeti rabbil bilii awa salaam talle isin qabne assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama arka foon hordoftoota akka kabajamtoota keenya akka minaga qabtanii jirtanii awa kun nutis gaanuma jirra awwarra dawwaleeti mi'a sumaanii amma seefina irra dawwalii dobbaan gaafa fi daddabu hotu nurraa fudhadhu micoon dutti yiti way micoon daawwattoota keenya micoon abbaasaarraa qayyarra xuuxxootti kannina rabshuma gooti akka waan mumkin duruu shuruuf kaasaa barteena fakkaatti rabshuma gooti xiqqishuma teesse eegalte adeero imuu deero akkasi meerra nurraa dabaliyo kabajamtootaaf hordoftoota keenya gaa mee du'aayi nu godha saahiba jechuun hawgu balloo qofaa mi daawwattoota keenya wanni kanatti nutis bira dhaabbannuuf wanni kamma isa mudateetuni nu mudachuu mala dhalaan biyya tanaa xawalwaalleedha lafa nama dhiiftii nama gantii kanaafuu amma jaartii ilmoo jaartii taaniiti jetteeti isin ilmoon qabanaan hin jenne ilmoo bara daawwattoota keenya ilmoon qabanaan hin jenne inni quban qabu ilmoo tana taanuma dhuftee irra darbamtee arge malee muraadiin qubaan qabu ilmoo tana ibiifuu gaafa sanatti haftee fiddee irra darbite malee inni ifiifuu quban qabu isiin quba qabaateetti himaame natti nimne osoo jaartii san deeffatee hoo if dhoofti himee isiin bari ijuma jaartii masaanuun laaftu san ilmoo daa'ima tanaan laaltee barga asuma keessattuu nama baay'eetu muraadii kana jaartii san deebisaaf jechaa jira. Haal ilmoo deebisaaf ilmoo bari dhabne malee ilmoo deebinaa tunaatiimtu jechaa jiran daawwattoota keenya ni dhabne malee deebisuuf ni deebifna silaa deebifneefis silaa akka gartee isiin isuma rabshaa gootu tana taa'amme ilmoo isii jibbite tana akka yoo isiin deessee ulmaa isii teessiftu goonaa barnuti garuu walgaa harkanne isiidhaanis isiinis gabbaatee suuqa isii seennattee silaa isiin mana kana jiraattee ifajjeeftii baga rabbiin jiraachisinii ifajjeeftii itti nama akka ifajjeeftu waan maaliif namni daa'ima kana achi akkasii hinaafee gurbaa akkana ija deemteera kaleessa viidiyootii takka laaltee akkana ija deemtii bara rabshaa gootee maaltu si fideetteen tuujiidhaan maa fidda mana hiyyeessa kana jetteen maal narraa feetoo ati naan jetti beekta akkanatti ifumaaf dawwaltee tuujii irratti dawwaltee beeka dhukootu muraadii alannaari'e gubbaan facaate gubbaadhaan ansilaa qaaliin kiyyatee muraadii osoo isin garaa gabaachuu baatte ittuman fuusisaa dhageesse bar bakka sanii hundee bar rafuuf deemti rafuuf deemti alhamdulillah daawwattoota keenya rafuuf deemti ni rakkanne albuun as nu geessee dhugaa isarra dawwallatti telefoonni isaatis biizii jaata oggunii fi affaasaa fi kanaaf haa curraa qayyarru akkasii nurra cufaateeti asuma baanee birraa viidiyoo isinii marre du'aa akka nu gootan jennee daawwattoota keenya du'aa jabaadhaa du'aa nu godhaa ni ciibsitamoo akkami haaji beefattu rabbi jazaa kafaluuf haadhaafillee rabbi jazaa kafaluuf tafiddee daa'ima darbitu ilmoon akkamitti dhalamaan dhiibnee usa birraa boo haati tuyyoo ittiin dhukkubne yalle itti rakkattee dhallee jaabara ni udaante ajaa'iba mee ilaalaa dubbii tana daawwattoota keenya ilmoo akkasitti itti ittantee itti shakaraan dhaltee oguu fiddee hoo'attee keessumaa bu'uuraa jechuu barisi awoo shamara kana moo yaawoo silaatee fi shamarra umbara bar tarmo biya rabbiin aangoo isaanii kanneen wallahi dhugaa dhugumatti sila aangoo bar sila shamarri hiitee hidhuu dandeesse
guyyatti yoo jaha torba jijjiirattee dhiira. Akka qamisaa jijjiira akka shamisaa jijjiira. Shamisni irra namarra xuraa'u qaba. Osoo namni nu fuudhu sana isaan taate. Shamisa tokko ofirraa tursiisan jechuudha. Maal taate bareedaa galtu biroon kottu. Hai. Silaasa akkasiitiin. Micoota nama daa'ima kana hoggan argina. Woomatti garaan nabada. Laaleen quufu. Nyaadhu naa jetti wannaa jaalala isa. Akkamitti haati dhaltee darbiti. Kanutu kanatti. Akkamitti tuun sun ilmoo fi garaa qabdu san tajaalattu. Tana hin jaalannu. Kanutu kanatti miira keessa gallu. Ta garaa qabdu kiniinoo irra dhuyti. Garaa qabdu ta'isi. Kiniin irra dhuyti. Akkasumaan ilmoo aboo. Ilmoo namaa tana namni ergatu tana laalanii gaabbanii fi isa. Akkasirra bar muraadishaa maa jiraata addunyaarra yoo jaayu. Anis maqanaa wal jiddu nama dhummaas. Dhalaantu wal jiddu nama jeefteera. Namni naaf waan fedhe dalagaa. Muraadishaafis waa hin dhaamuu jiran. Amma nyaatuma keessattuu of eeguu qaba. Isii fi michoo tanaaf inninis dirqama of eeguu qaba. Michoo bar shakkii lubbuun asirra naawwatu. Inni mabar ilmoo tana eeguu malee beekaan jiru. Beekaan jiru inni. Bakka kana amma bakka inni itti nyaadhamu ta'u. Nama meeqa garree oolutu haa akkasitti jaartiin wal jidduutti ajjeefte. Amma akkas hin jenne. Anama bara akkuma reefsa hin jee daa'ima tana ammarraa kaasi. Ni dandeessaa mansuulumaa muraadishaa. Haa dhufu. Ammarraa naa kaasi. Fuula dura wal teenyee wal gaafanneeti fudhatta boo ilmoo. Daawwattoota keenya ijji waa lama na leeltu. Laalaa wanni waan kana jeef ijji waa lama na leeltu. Jaartiin ibsaatis nama jiraataa osoo agartan Aishaa ni jirti. Ibsaan nama guddifachuus danda'u, nama guddisuus danda'u. Ilmoon ta muraadiiti. Garuu tola oolaaf malee nuti intaluma akkana hinaafteetuma xiijjettee biiddu tana bilaash godhuudhaaf qabsoorra jira malee ilmoon ta muraadiiti. Garuu immoo ibsaan fuudheetuma galfatee mana isaatti sammuu muraadillee boqonnaa kennuufi. Sammuu intala tanaallee yoo rabbiin mana hakimaa sanii nagaa naa fidu boqonnaa kenneefi. Isin nagaan adda baatee sanbooda waan jira sanbooda nuti naasoo. San nuti ni beekna adda baanaa nuti ni beekna. Hanga isin muraadiinuu mala ni beeka hoggus. Yoo hangas hin beekne firraa kunis mataa isaati kaa. Rakkoo mataa isaati yoo rakkoo mataa isaati. Ammoo hangasu mucoo cibsi mee cibsi moo kan. Ni cibsaa jecha. Haraktuu cibsi. Wallahi cibsa mana riibaa san keessa. Buusitiin keessa. Dhiyaate inni nuyi bara. Egaa daawwattoota keenya ulaarraa qaqqabi gaabsaa. Ulaarraa qaqqabi eeguu gabbaatu. Daawwattoota keenya ibsaa. Ulaa sanirraa cufe daawwattoota keenya ulaa sanirraa ifuun jechuun jira dhiibama. Qalbiidhaan achi kutee daa'ima san biratti. Maaliif gaa amma nuti wanni bakka kanatti argamnuuf ilmoo isaa tana cinaa dhaabbachuuf naaf ibsaanis ibsaan amma anaaf fudhataa ilmoo naa guddifataa hanga inni sammuun isaa boqottuu mana kiyya jiraachuu qabdii ilmoon jeeti yaada kana nan dhiyeeffachaa jira. Kanaafuu gatteenyeen muraadiidhaa wajjinis waan kanarraa wal mari'annee ilmoo ta'uu duraa fuudhuu ta'us ija isii tana duraa fuunee mana ibsaatti galchinu. Ibsaa seen haa ol seen maal dhaabbatte ular kaameerumatti naasoo jiraatu. Bari yaadduu keessan galee bara. Bari ilma daa'ima gachiibseetin ol deebi'ee ilaalu jira. Yaa ularraa qaqqabdee. Daa'ima nan. Ularraa qaqqabdee. Ularraa qaqqabdee. Ciibsee hoggan ol deebi'e. Sibiiraan ol seena moo sibiiraan taa'ee yaaddoo jiru. Isaan dhiisanii asitti lama. Inni nu as kaa'ee haaduutu malee akkam taa'amu moosanuu geessu. Anama garaan jalaan na bu'aa. Isa bara ilmoo garaa qabdu santu isa marare. Sunis ilmoolee. Haye. Qarqaba. Ni maadhaame sanis ilmoo bar. Bakka malee qarqaba. Bakka malee. Daa'ima kanatti ulaa cufee deemuu kana bakka malee qabamuu isaan gartooti. Waan xiqqoo bishaan tan. Haa jaarraa muraadishaati. Egaa daawwattoota keenya shamarrinis dhiirtinis tartiiban qabdu. Muraadishaa rabbi haa gargaaru. Awwaan kana dheefaan nagee hiyyaan jiraadha usee. Maaliif fiinnat dhufte akka fiinnat dhufte sanitti taatee fi jiraatti. Muraadishaan immoo waan inni quban qabne isa mudate. Ibsaanis nama jiraatuun walumaanuu jireenya akkamma isa mudatee kanaan takkaan agarree waa. Takkaan agarree. Ilmoo baatii sadii deemtu fidanii namarra darbu. Baatii lamaa ilmoon tun meeqa jeessa? Jechuun tarma gartattan ilmoonis warri ilmoo dhalee beeku
yookaan dhalchee beeku ni beektan umrii daa'imaa kanaafuu daawwattoota keenya muraadishaa rabbi haa gargaaru. Rabbi haa gargaaru muraadishaa. Nuti hin dandeenyu bira dhaabbanna isinilleen du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa. Namoonni mudanne hin jirtu daawwattoota keenya dhiirammaas dhala qofaatu mudanne. Tananii dhaluu qofaatu mudanne dhiira. Wanni biraa lafarratti wanni isaan mudanne hin jirtu dhiira daawwattoota keenya. Kanaafuu hangama kiyyaan waa takka if qabeetiif hin jira muraadishaadhaa fi ibsattiin isin dabarsan. Ayyo anis qabeetiif hin jira gama kiyyaan ammoo akka jaartiin dhaltee adda baatu ishee gama meeqatti jeturra ilmoo naaf fudhatee akkuma reefu jetti ammoo san booda gaa. San booda muraadishaa yoo fuudhe malee fayyaan qabnu. San booda muraadishaan aboo fuura aboo. Asilaa kiyyaa bara. Jiilee bara magaraan fuudhu. Jiilee bara amma. Bara cheekii qarqabanii. Dhaluma waan jaamuu mee muraadishaa ga'e. Dhaluma waan jaamurraa hanaaqee jira muraadishaani. Ta dhuftu sakkalma jaara. Namni guyyaa bobaa harka harka ta'e bara isaafi. Harkaa dhalaan danda'umma muraadishaan. Aboo rabbi hamilee nama cabsine. Hamilee cabsan gurbaa. Fuugaa daawwattoota keenya du'aa nu godhaan faana turaan isin jaa. Ulfaadhaa hanga viidiyoo itti aanu qabannee isin dhiyaannutti viidiyoo isaan dhufanis irraa marree asumarratti isin dhiyeessina akka isin itti dhuftee fi waan isin mudate hunda muraadishaa isin haasofsiifna turtii gaariin isin